Of maal man godhaanimti. Rakkoo irra jira maallaquma kana isaaf gadheetiin namicha kanaa kennaaf. Eenyuma bilbiluu atattama maanta eenyu bilbiluu laata. Yaadadha amma keetiin mee qoy mimitti bilbila. Defikasi waan kastu. Hello. Mimi akkam naguma? Akkami caaltu? Fayyaa keeti? Nagaa galata Rabbi. Naguma bilbiltee maal taatee? Ani naguma bilbilee ani kan hin jedhu. Mee mana jirta moo eessa jirta keetiin si bira dhufa jedheen sin barbaade. Hayyee dhimma maaliif na barbaadde? Ani natti himuu dandeessaa ree moo maali rakkoo jira naguma na barbaadde? Naguma si barbaade siin jedha dhimma wayiitiif si barbaade dhufeetiin sitti maamma ati eessa jirta natti himuu dandeessu bakka jirtu. Dhimma maali jettee? Dhimma maali natti himte oduu yookiin waamuu takka maali? Hello. Sagaleen min dhaga'amu niitoorkiin ciccitaa jira barkanaa jiru. Nama konkolaataa wayii keessa jira amma atattamaanii kunoo konkolaataa keessa jira gara dalagaa deemuuf deema gifti kiyya. Akkasii. Hayyee kan nagaatti olmaa gaarii yeroo biraa wal arguu dandeenya. Akkuma siif himee amma konkolaataa keessa jira. Shabakaan illee ciccituutti jira. Sagaleen kee hedduun irraa ciccitaa jira nagaan qaqqasii bilbilaan. Hayyee nagaan. Anamma akkamumaan godha. Eessa dhaquun qaba? Qoymee keetiin mucayyoo liyyittii ollaa teenyaa san bira dhaqa malee maaliin godha? Erga mimmiin dalagaa deemuuf hin deema jette ka'eetiin mucayyoo ollaa ishii san bira dhaqa. Liyyittii ishii san bira dhaquun qaba. Maal dhimma naan jirta su'aale gaasa guyyaa mataan garagalchee asii dubadhee dhimmi alaamni maal dabalamni suuraan namatti kaase kan manaa kan alaabee. Yaa Rabbi waan mara keerii naa godhi malee jireenyi kun hiraaruu mataa akkuma mata'uuf deemameen dhimma maalii natti fayyadamu? Mee dhimma maalii natti dhimma maalii akkanatti hin bari hin beekne yaa Rabbi kiyyaa waama jaarsa kiyyaa ishiinillee dhageesse kanuma natti deemti yaa Rabbi akkuma ta'anii akkuma ta'a manaa dadhabe alaa dadhabe dhimma jaarsa kiyyaa natti deemtanii maa akkuma ta'ame. Ati nabaas kas yaa Rabbi kiyya waan jedhu takkallee hin qaban dhimma kana dhaga'uus hin fedhu waa takka hin fedhan dibeeki malee kan naaf gootu si beeka dararame kalaas kan alaa dhaga'e namni kana maal jedha qaanyiidhaan baasee leen odeeffanne akka ummatti dhageessee dhimma kana nagaafatu muciyyoo kunillee. Egaa oduun bara kanaa dhokataan qabu sitti beeka malee Rabbiin waa takka hin beeku. Ayyi jaarsi kiyyaa waan mana keenyaa iccitii mana keenyaa gadi baastee gurra nu balleessite Rabbiin kaasee adeebisu malee waan ma dubbadhu takkallee hin qabu. Mimi maaliin tole gaanani si waan hubatu irratti yookaan si bilbilu konkolaataa keessa jiran jedhe maa sobdaan. Akkana siin jedhee waanuma si taasa'een beeku caaltuu kiyya yaa caaltuu anaa dhufu kootu seenanii waanuma haasa'u takka hin beekne. Akkami waan haasoftu takka hin beekne maal jechuudha? Yaa bara caaltuu keenyaan nagaallee siin gaafannee nagaatu dursa miti akkam konkolaataa keessa hin jira siin jedhee waanuma haasa'u iyyuu hin beekne barmataan kun sirriin hin jirtu kootu seenimee manuma seeni sitti haasa'a. Maalati maal taate nagaan qabdu? Nagaan qabu koottee nagaa maal qabaa miti kootu seeni. Agas mana konkolaataa fi aga lafa xalaquu jiru hin beektu? Hin beekne waan qabu. Ani bakki barbaadeeti konkolaataa keessa jiran jennaan hiriyyatti teeknolootaa na bira dhufuu jira jiru dhimma wayiitti si barbaade maalas? Seeni maamilli sitti ma waan dhimma jiru gooti seeni kaalaa nutti hin taane ati gooti. Kalma siin jedhe dhimmaa fi dhufee mucayyoo hiriyyootti keessan bira dhufuu deemaani konkolaataa keessa jiran jennaan ati. Yaa caaltuu kiyya dhimma kanallee natti hin kaasin dhimma keenya kana nama maratu beeka kootu seeni siin jedhan as siin jedhe kootu seeni. Dhimma maali maal haasoftaati ani dhimma kiyyaafin si barbaade duratti? Inuma beekase. Haay. Inumaatu dhimma keeniin beekanaan jette dhimma kiyya akkamii beeku dandeessu? Tole deemii seenaa. Miree ofii. Nagaa galata Rabbi. Baga nagaa taate ka dalagaan akkana.
Dalagaan homaa jirratti maaluma taate yaadan babbadda. Yaaduma hedduutu natti jirallee telefoona kanallee an kaasee gaduma tuqee kaaseetuma sitti haasa'e malee hooma haasa'e sin beeku namuma ittiin haasa'e adda baafachuun natti ulfaataa jirti mataan gursifuma nan dalagu. Meedhisi jireenyi kiyya hiraaruma taate bara. Maali silaati matuma si dhukkuba moo yaada biraati sitti jira? Yaanni illee nama natti jirti kunoo abbaan manaa kiyyallee akkana na darara jireenya kiyya dhiisetti. Abbaan manaa kiyya maal godhisiin jedha? Waan inni nan godhiini takkallee hin jiru kana sana jedhee sitti muufiyyuu sitti himee illee hin fixu mee waa'ee kiyya kana akkana na dhiisanii mataan kun sirrii nan jiru mee caaltu kiyya. Namni illee naan beeku anumaaf rabbi beeka waa'ee kiyya kana dhiisati bas. Maaluma taate mee waan tokko natti mikaa wanta abbaan manaa keessi godhu keessa kanaan na dararee naan jedhe. Waan ko seeraan naa ibsi mee maaluma godhisiin jedhan? Si maal taate atiire? Telefoona maaliif hin kaas? Maal telefoona nagarranii dalagarra jira maal loltee loltee? Yeroo sa'a 24 dalaguma irra jirtaa ebe? Dalaguma irra. Kokkee tantee ilaal kokkee tantee si ajjeesu malee wata kanatti nama. Si ajjeesu malee jecha baalagee harree wayyaa. Maan kaasne jedhee mee maaluma hujimmaan kan kee? Telefoona wannummaan kaasne maan nama biraatti bilbiluu fi mi? Maala nama takkattuun bilbilee namni illee natti dhufee keessumaan illee natti dhufee ture kanumaafi. Hai kanumaafi jetta. Osuma durumaayyuu si fuudhuu dhabaadha. Osoo kanaan beekemu sin fuudhu laal. Hin argita yoo kottee tantee caccabsee mana kana keessa sin hambisin. Anuma na argita. Na argitaa sin jedhe. Waliin haasa'e ammallee haasa'e. Maal rakkattee kaaftii maraatti? Yaa Rabbi kiyyaa sila dalagaan kun daftee birarraan dhumtuu namtichi illee na iraarsa mana yoo kalee dalagaa nam baallee na iraarsitee akkama abbaa kiyyaa ta'ame yaa Rabbi kiyya. Yoo tan isiin dhiira arabaa waliin olii gaddee maal jirti? Maal rakkattee kaaftii? Nan badee na. Telefoonuma maaliif bitatte kan kaaftan? Madatee dhuuradhee furaa deemu malee naqala malee nan dhiisu har'a kan ammoo yaa Rabbi natti fuudhee yoon telefoonaa fuudhee isatti kaa'ee niitiin natti kaa'e. Yoon isatti hin kaa'ine inni natti kaa'a akkama ta'ame an akkam ta'uu edabar. Kitaana aggaatu ani amma godhaa garaatti furmaata naa kenni malee. Firraallee xumuree fakkaata. Maalumaaf fuudhe intalumatti. Akkama gurra isii lamaan irraa murmuu maal abbaa kiyyaata. Haa dhuftu waan ani isii godhan beeka. Na gubde rabbi isii haa gubu na gubdee dhaabatan na gubdee intalti. Kam ooltan? Akkasitti haa badu. Maaltu badee? Akkasitti haa badu jedhe. Telefoona maaliif hin kaasu? Maal akka bakka dalagaa jiru hin beektu akkam godhee telefoona kaasanime? Akka araboota bira jiru hin beektuu naan jettu. Bakka dalagaa maaliif sababa? Maaliif sababatta na gubdee ati intalatan? Na gubdee gubadhu. Alatti sii kana gubu mana keessatti sii kana gubu maalu manarraa barbaaddan intalatanaati? Maali badiin kiyyamee an dalagaa kiyya dalagatuu deeme dalaguu deeme yoom bilbila kaasu warri hin jaalatan yoom bilbila hin kaasne ati akkana maraatti akkam godhume akkam godhinaan jettati. Akki godhu siin jedhu maaliif telefoona kaasa? Kaasiin naan jedhan dalagaadha akkam dalagaa irratti namni telefoona qabatee dalagamee ati beektu. Dalagaa deemta. Ati iddoon deemtummaa kabiraati. Anaan ammoo dalaga naan jettu. Iddoon deemtu kabiraati anaan dalaga naan jettu. Ila an gaafni nagaa arrafu. Gaafni fayyaa argadhu gaafa si ajjeesa. Gaafa si ajjeesa. Mee namuma na gaafatu argina warra keessa naa ta'u obboleessi namuma na gaafatu nam tokkocha na gaafatu gaafa si ajjeese qofa nagaa argadha. Kaija kiyyaafoo. Kaija kiyyaafoo. Ejji kee lamaan haa baddu. An kasiin jedhu
birri ma ani sikken ta wajjadhee galee sikken hatta tam ati wajjattee galtuun illee jechaan doolaara meeqaa sikken atta goota jedhe ati immoo warra keetii na dhussitee ergitamoo hiriyyaa kan kee kadhussaan qabatte san ergi natti madi waan takka sin nyaadhoon ifa baasi natti maalati sammuu kee fasamumti kee kun fayyaa si indalagumoo maalati qarshii natti kennitu fayyaan sammuun kee fayyaa sammuun kan kee fayyaa si jiraan jette arrabsiiranii si erganii ayi ulee fudhadhu maal gootate kay jaartiiti birrii san hunda nyaattee gadi fitte garana deebistee hiriyyaa kan kee kadhussa qabattee susanii fidde amma ammoo as deebiteeti maal abbaa kan keeti maal abbaa keeti immoo maal jettee kayinatu ama mee birrii sanatta goote natti mati mee ati birrii jechaan oliin ani birrii ati natti kennitee raashina manaa guutee bitee waan qoonqoo kiyya maan nyaannaa qilleensaan jiraataa jirra nyaata nyaannu malee maal taatati kana yaaduun dandeessu masaarifa manaa hunda guunnee siin jedhe kalaas nyaata birrii san hunda an birrii sikkenna garana deebista wama ati olii gad deemtuu fuunaan galleema wama anum malee na gubdee bara intalataan na gubdee ani maal olii gad deemaa jireenya keenya jijjiiradhee mana hambaa keessa deemee dalagaa jira ati kan yaaddu kan biraa hiriyaa qabatte maal taate jetta birriin ati natti kennite birrii dhibbaan kun maal bitti seetati waanuma mana keessaa waa beekutti jirtaati matumti kunuu nagaa sin dalaguu jedhe birrii dhibba jette haa ta'u birriin dhibbaan xiqqeessiteemi tole homaa rakkoon qabu ijoollee gandaa waa miti qallabsiisii birrii ammoo katalagee fixu gadanfee fixu ana atammoo hiriyaa kan keetiif kennitaa mana kiyya keessa akka fedhin rakkataa jiraadha jechaadhaan kanuma na gubde gubadhu nagaan ool gubadhu rabbisi haa gubee hanga mana kanaa si baasutti fayyaan argadhu rabbiin asuus hin deebisine ofii kan na gubaa jiru anaan na gubde jedhee na arrabsa kana nama akkamitti na qabe rabbiin nama dararamaa nama cinqamaa nama cinkii malee waa takkaan beene qarshiin dhibbii qarshiidha jedhee anaan akkana na darara abboo rabbisi haa gubasis hin deebisiin suma malee ani waan dubbadhu takkallee hin qabu gubadhu kan qotiyyoon iyyitu qacceen iyyiti jedhanii ofii na gubee kaya naan gubadhu jedhee na arrabsa abboo kiyyaa isuma agartu kan akkas na godhe gaafa mataan kiyyaa amma sirrii dhumaan dalagu bara nambade yaa mimmitenya dhugaa ati numaa sammuu qabdaa kana konkolaataa keessa jiranaan jettu jaarsi kee kana hunda si dararaa ta'u numaa sammuu qabda osoo ana ta'e ilaal kaasa ilaal bil jedhee huccuu ofirraa baasee qullaa kiyya shaalarra maraadhe kuni maal jireenya jiruu miti kuni gubaa keessa jirta yaa obboleetti kiyya maal taate maal ijaarsa kana rabbummaan siif haa laaffisu hin beekan ani waan isin jedhu hin qabu ofii kiyya wanti si gorsullee tokko hin jiru. Yaa Rabbi ani amma keetiin gala silaa dura dhimma nani dhufee fe'atuu dhimma guddaa keessa jirta rakkoo guddaa keessa jirtaati mimmi teenya keetiin deemaani silaa maallaqa wayiitiin sirraa liqeeffadhee namicha tokko kenna jedheetiin iyyuu amma maallaqni sunis natti hafu ufan xorran cobxoo jedhe Oromooni gubaa biraa sittiin fiduuti edaa itti fuula hosi ilaalan nagaa dhaabbattee deemta yaa obboleettii koo keessi kee fayyaa hin qabu rabbummaan si haa laaffisu ani keetiin gara mana kiyyaa deema du'aayidhuma siif godha malee wanna biraa wanni si godhu hin jiru. Deemin waa nyaattee deemta waa nyaanna laaqana. Ni laaqana fi takka nyaaddu ta'u maan fedhan. Lakkee laaqana nyaattee deemta dhugaa taa'e. Lakkee lamaan nyaaddu siin jedhu. Maali nyaattee deemta? Lakki nyaaddeen deemu ani taa'e. Usii taa'e maal caaltu kiyya jaarsan nu darare jenne malee nyaata waa manaa dhabne nyaanni hin jira bara amaluma dhabnee wal nyaataa jirra malee nyaanni waan jiruuf taa'e xiqqoo nyaata nyaannee laaqana waliin deemna. Mee erga jetteen ta'a. Malmataa anuu miti kun yaa Rabbi hiriyaati jettana rabbummaan haa laaffisuuf. Harka dhiqattee miti yaaddu. Dhiqadde. Nyaadhu kana gameedati nyaadhu gara mana kee deemta. Kottu kaa kochuu jumaan nyaannare. Nyaadhu caaltuu kiyya kaa ittollee homaan goone barbarreen kun bareeda kalee daaksifadhe qammas illee achumaan jedheen. Omaan akkoon qabu nyaadhu kaa. Nyaadhu bareedati nyaadhu mi'oofti barbarree bareeda daaksise kalee.
Qomee ilaalla nyaadhu. Taa daballu. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Seena. Akkam oofte? Akkami nagaa? Fayyumaa mi? Nagaa. Teessoo gaafa rabbi. Kottaa nyaannu nyaata. Nyaadha. Nyaadha. Nyaata kottaa maa. Nyaanni kottaa. Nyaadha dhugaa nyaadha. Dhugaa? Dhugaa nyaadha. Hayyee nuullee. Nyaadhu kan nyaata si yaada baluu maal taata akkamitti nyaatta akka daa'imaa nyaata nyaadhu kutadhuuti qajeele. Nyaachuutti jira bar. Nyaadhu kamaarree siifaa dabalu nyaanni jira bar. Lakki nagee maal dabalta? Nyaadhu rabbiif jedhi. Dhugaa barbaree natti mi'oofte laan? Akka ajaa'iba kana. Maarree kanaafuu si dabaluu edda bar. Dhugaa? Anu deemuufin nyaadhe. Ayyee gaa'ega jettee maa godha si dirqisiisuu hin danda'u nyaatullee nyaanne ba dhugaa si dabalamee rabbiif jedhi. Dhugaa rabbi laal barbareen taatilee mi'oofti. Nagaa eega jette nagaa eega jette cinqin maal taate keessummaadha. Maal isin maal taatanaa nyaattu maa kana dubbattu. Nagaa Nagee jalaa nagaa chola. yalla nagaa. Anillee deemuufin. Yalla tole. Nagaa lola. Tole. Mimi kot Ayyee maal feetani? tai Maal si dhaaba? buna isinii dhaaba anaamo maal naa dhaabda namittiin maal goota nyaata kennitaa Maal taate namitti maal jette mucayyoo adaadoo kiyyaati bari hin beeku. adaada ishee dhiiraa waliin dhuftee mi dura ishii mana kana Dhiira maali? akkana kophaa dhufte naan jechuuf deemta Koobuma dhufte mucayyoon. os kophaa isiin dhuftee jennaani akkana nyaata jala guurteeti isiin hin itti mallaqa kiyya akkana fitte argite Maal nyaatuma gaarii kam laadhee barbarumaan nyaata laadheefi. isin atasaada mana kana galchite yeroo amboo dhiira biraa qallabda jecha Maaloo mucattiin durba beeji isin hin hubanne durba. haa nyaannu nagayyo usiin jetti sii dabalu maa dabaltaa buddeena guutuu nama tokko akkami kennitaaf kimmaa shawoo kenniteef hin ga'u barbaree manaa gadhadhoof yaa rabbi arummaa maama si intala baddu rabbi si haa gubadhu qabeenya kiyya fitta maaluma si godhe dheer si hiikeet nagaan jiraatti kanuma bakka wanni naaf. Isin baatanii galtanii dubbuma soqxubbo. Keessummaa mana kiyya yeroo hunda dhufti jedhee amma dhiira biraa fiddee dhufteeti waliin nyaatanii an dhufuu ga'ee jennaan beetteeti dhiirri gadi ba'ee isiin teetti beekaa jecha. Waan isinitti fakkaate qaaqa isin qaafuma hin dadhabdaniin maal manna ga'e. Tole ati nagaan an hojii kiyya deemadha ka biraallee dhiira biraallee mana galchiiti akka feete ana wayii nama si fakkaadhaare akka feete booda immoo yoo achii kaate na shakkee maalii godhe ta mana dhufte kun namaa miti allafaa ka'ee si shakkee beeka si xaraxaree beeka lafaa ka'ee waan jiru irratti malee kan oolan hojii deemadha kanuma siin jedha. Akkam naguma. Abdiinoo. Abdiin amma gadi ba'eeyyuu nagarree ammuma ba'e bar. Baramdee. Ani hin beeku bakka deeme bakka dalagaan deema jedheetuma gadi ba'e. Akkam callisee baanuma gara deemsitti himu. Homaa naaf hin himne dalaguma deema jechuu isaanii dhagaye malee waa takka quba hin qabu. Taa'ii kan teessuure. La amantaa dura isatti waa hajamee dhufe. Ayyee. Isin horii waa hajamee dhimma qabna beekta. Ayyee. Eeganni jiraan namman deema kaasa hin taa'u. Ayyee baadii. Akka dhufee deema daraa itti naa hin goofa. Ayyee. Dhufee tarsaasu dhufee deebi'ee. Ayyee. Abbaa bagayyuu hin taa'in jaarsi kiyya nama nagaan dhufe kana akka nagaatti fudhatu ani kabajumaa fi taa'iyyuu siin jedhe rabbuu baganaa laasii baasee asuu siin deebisiin sillee ani kana naqalaayyuu silaa rabbuma sillee narraa baase inni dullaa. Haalli kun garam deemaa? Nagaa. Este. Ani mimmi bira deema. Mimmi deemuuf. Ani jechuun dhugaa abdii tokko waa hajamee. Dhugaa? Mana jiru amma isa dhabee Hayyee deemaa. nagaatti. Kana jecha. Amma hojii iddoo hojii san jira hojii irraa bahee amma deemuuf deema gara. Hiriyaa kiyyaatu. Wala gara rakkoo maal qaba jettee? Aboo akkam? Nagaa akkamitti? Wala gara eenyu wala gara? Tole nagaatti gurbaa tokko. Kaalis mana geejjibu sanii wala garta? Eessa deemta sen? Laa gar deemaa hiriyaa kiyya tokkotu na barbaada. Si barbaacha barmaa kan kennu keessa galee dhufaara. Yoo amma hoo mana keetti dhufaara.
Iddoo ani hin jirre maal goota mana kiyya? Iddoo ati hin jirre jedhe. Mana kan keetii maal godha dhayaa kabiraatu goromsa sangaa qotiyyoo mana ciisaara. Maal jiraa jirti? Ati naan maal godha mana kiyya naan jettaa mana kan keetii qotiyyoo biraa argee dhufaara siin jedha. Qotiyyoo yoo jettu akka. Dardara ila maal fakkaatu as caalu. Dhiira mana kiyya jira jechuu kan kee barbaaddeeti. Narraan faamtu seenne dhiira mana kee jira. Mana kiyya? Mana kan kee. Naan baad. Kana jazba akkana wal lafaa kaa'ee jaarti butii kana shakkaa ana mee miskiin rabbi jaarsi maal galfatti mana kiyya albaarta mana kiyya maal go barbaad heegi jaartii dandeessa anuun fuula osoo gadii walii kaayuu abbo anuu jaartii dandeessa amman fuula oolati. Ani kan hin jedhu Mimmi mucaan ammaas bahee kana ijaan argaan hin beeka bal'oonyu jedhu maqaasaa tarsaasoo moo'eenyu jettan kan ta'e. Maal akka wayititti baluuf duuba garagalee akka nun ilaalaa bee maal gocha si bira dhufees? Maal bee kanasuma dhufee yeruma jaarsin kiyya hin jirre dhufeetuma abdiin mana hin jiru naan jedhani waan manni soquu naaf hin galaan jiran hin beeku amma agartee ati asii bahee baran. Suma biraa ba'anii ofii ulaa kana irratti barraalaan waliin dhufne akka tokko akkas na laalee na biradan. Akkanuma amaluma hin taane qaba ammuma kana asii bahee seena ta'a jedhee ani numa taa'ayyuu jedhee doo sodaadhuun nun irraa taree amma maalani maal beeka waan inni soquu. Maal reeni maal barbaada hogguu jaalsi kennuuf neensissi deddeebi'ee abdiin mana jiraa jedhe. Si tarsaasuun kun amala badaa qaba jechuudha. Qabamte ka rabbisi qabe. Maal taatani? Qabamtee rabbisi qabe jedha. Amma meeti goromsana jiru dhiirri meeti. Dhiira maali? Ka amma seene. Siibar amma ila sillee mataa kan iddoo lama baasa. Ka seene sun meeti dhiirri amma seene sun. Ani mata seene maal haasofte obboleessa kee? Ati hin beektu jireenya kiyya hin beektu akkan taata. Nambatee. Taa'e. Amma ka seene nuni natti hin ta'u natti hin. Naannoo tokkoon seene kunoo mucattumaa argaa jirtanii si maal taatan ibboo? Amma telefoona yeroo an bilbilu wanni kaasuu deemaa namatu mana kana. Anatu mana kana seene maal taatan sin gattaa? Maal gattaa amma jireenya kiyya kunuuta. Yeroo ani gadi bahu dhiira mana galfattee dhiiratu as keessa jira. Dhiira akkamii? Koo amma isin wajjin jiru. Oolchuun biraa gadi baane wanni dhiira jira siin jedhe maal taate obboleessa kee? Amma tarsaasoo natti. Amma tarsaasootu fuudhee natti. Tarsaasoo. Waan argee hunda gadi kaa'u maali mucaan akkana tarsaasoo anatu ulaa irratti itti dhufe amma ulaa kana irratti wal bira dabarre. Ana qofa tasseene dhiira tokko nagarre maal haasofta tarsaasoo ati ganamaa galgala jaartii ta'e shakkuun maali bultiin jedhamu kuni bultiin akkana? Lafaa kaachee jaartii ta'e shakkiin haadha manaa kee akkami shakkitaati? Haadha manaa kee ni shakkita taanaan bultiin tokko jireenyuma nagaatuun jiraatanii jechuudha. Ati halkanii guyyaa yaa obboleessa kiyya Mimmi ni shakkita taanaan Mimmi kun ani ni beeka obboleetti tiyya Mimmi ni shakkita taanaan na biraa deemii yookaan wal hiikuu jechuudha. Na biraa deemii nama biraa wajjin jiraadhu jechuu keeti malee lafaa kaatee hin shakkin. Akkanuma namni sakkaati haadha manaa kee shakkitu ni beeku waan ta'eef tarsaasoon kanumaaf sitti taphate. Kijiba sitti taasise duuriyyeen hambaa duuriyyeen gandaa akkanumaan si kijibanii ati muka akkana gahuuf qabattee dhuftee eenyutu mufsila. Amma balleessaa ana qabu moo'isi. Balleessaa akka qabu sum. Sa'an. Akkami balleessaa qabdi ishii silaa na wajjin taa'aa jirti. Tarsaasoo na duraatti itti dhufe maal jechuu keetati? Dhugaa caaltu kiyya jireenyi kiyya kanuma agartu kana mee namuma tokko dhiiruma tokko mana kana keessa agarteetta seenee mana keessa mara haa barbaaddatu ani dhiirri takkittiin hin jiru. Tarsaasoo yoo ta'e sammuma dhufee gabba'ee waan isaanitti qaaqean hin beeku jireenya kiyya bultii kiyya garuu baguma na agarteeti homaa miti. Mimmi si ati kun tarsaasoo rabbi isaa tarsaasuuti. Ati immoo lafaa kaatee mucayyoon shakkin haadha manaa kee shakkin. Amma homaa mana kana keessa hin jiran jechuudha. Oolchuu mana keessa hin jiru maaltu jira? Numatu argee numatu mana kana keessa jira. Deemee barbaade kaadhiidha maaltu jira? Tarsaasuma na taphate. Tarsaasuma sitti taphate kaayee akka ati shishakkitu ni Dhiira beeka. makaa jaartiiti. An durallee masi jaalladha makaa jaartiiti. Warri keenya dharaaf hin jilbiiffatu dhugaaf jilbiiffata. Dhiifa manaa godhu jaartiiti. Atillee dhiifa manaa godhu. Naani homaa miti shumaa raaffadhu.